Fatiha, Fatiha. Furtuusaa daawwattoota keenya gaarra mana baara duratti hin argama. Akkuma laaltanii gartan kana. Fatiha. Maal ulaan namarraa hin bantu? Ulaan maaliif sirraa banaa boo? Sirraa hin banaa ulaan? Ulaan namarraa maaliif hin banne? Sirraa hin banaa booti nama? Namaatu maallaqa bar narra si ergeera. Eenyurra? Ana najjaash namaan maallaqa narra si Wayi ergeera. najjaas tokko hin beekne ani. Eenyu sirraa maallaqa Ulaan maal namarraa hin banne duuba? Maallaqa eenyu sirraa na erga? Namaatu erge Fatiha Nama dhageessi. dabanii sirratti na erganii maallaqa? Fatiha dhageessi jaanii. Nama na ergu siin qabuuti. Yoo na erganii sirratti na erganii ni dhageessa. Ammaan tana bantamu. Ammalaa najjaash kabajaadhaan olaa kiyya duraatiin. Bantamu bantamu ulaa. Waan dhufteef hin beekaani boo? Banii siin Waan jeeram. dhufteef hin beeka. Ulaa bara amma taaqaanee dhadhoonaan taaqaan irraa bantee miti. Najjaash bahar mana jiru jettee irratti tuffiidhaan olaa dadhabdee isaa mana dhufte. Banii siin jemma ulaa bani. Hirumaa kaatu gaafa baarda jiru samaan dadhabdee dhufte. Bani maas ni banta ulaa. Laal dhaggeeffadhu ani. Maali namticha keessanitu maallaqa jiiti wayitti godhe jee sitti erge. Maallaqa narra si erganiir maallaqa harkaa hin qabaara. Namticha Ulaa baniyaa ulaa banii ulaa. Fatiha maallaqa jiiti wayitti itti geessin jee. A'uudhu billahi mina shayitaarra boolaa kiyya dura deem. Bani haarama ulaa bani. Najjaash kabajaadha ani jetin araba si dirmachiisa. Nirraa deem. Ammaan tana dhageessaa. Abboon nirraa deem. Akkaan jeeti. Maal jetta? Banii ulaa hogga Hin banuudha. A'uudhu billahi sirraa hin banaa booti. Dubati maaliif ijoollee Mahammadii fi Khadiir Paa fuutee na barbaachifta halkanii Maaliif sirraa dhabboo maaliif sirraa qaba ani sirraa hin barbaadu. bakka hin jirru hunda guyyumee kadhatee na dhabdee bar. Najjaash sa'aatan halkan leelii dhuftee olaan dhadhoita. Bani qaama bani. Halkan leelii bar manni dhirti mana hin jirtu baar mana hin jiru bar. Nuti sii miti jaarsa keetu asii baafachiifnee ni beektaati. Jaarsa keetu asii baafachiifnee. Alma jee gurra qabadee arabas lafa kiyya dura deem. Nageen lafa kiyya dura deem. Ati battee ni hidhaattaati. Eenyu? Ati battee ni hidhaatta. Dalagaa teenya kan isaanii baataman baata. Dalagaa keessan maalitti yaa uummata sharri amma kabajaan irraa deem. Aboo mana kanaas fuudhin sirra raasee. Eenyu? Annamaa miti. Eenyu? Annamaa miti annajjaashii miti. Narraa deemta amma? Maal nama naan barbaadda? Ijjeetis nama si dirmachisa. Maal nama naan barbaadda? Ijjeetis nama si dirmachisa. Nama maa naan barbaaddaa sin jeera. Abaan isirraa dalagaan qabna irraa deem. Halkanii guyyaa nama naan barbaadu jirtaa. Telefoona sana kan kiyyaa kana maraba jeetin isa dirmachisee sin isa Dhagee isaa ammoo hoo. maal irraa feeta? Mee xiqqishumaas maan harkaan gallaadhu. Eenyu a'uudhu billahi shayitaarra waan deddeemtuun hin beekaman. Amantiin qabaa sirraa banaa oola. Hoo fudhadhu kaa maallaqa. Deemboo maallaqa kee carbee gaafadhu a'uudhu billahi shayitaarra waan ati akkana ta'e sila harka qabaddan. Fudhadhu maallaqa hoo. Uummata siirii deem eenyu damaas deemtaa dhamaa. Ati sii miti dhagee si tadalaa dhiisii. Kiyyaa bishaan danfaa si naqan irraa deemasi. Najjaash dhagee najjaash. Halkan leelii jettee deemi najjaash. Najjaash dhagee. Halkan jeetiin sirraa xiqqoo qusachuu jira. Dhagee. Maal naan jaajeeti. Asiin baafachiisaa itti yaa najjaashii fi uummata shirriira sheeka san hunda. Sheeka san hunda. Ni garta najjaash. Meesiin namaati ganaa sheeka dubbadhuudhaaf isi. Yaa najjaash deem sheexana siif inni nu sheexana akka waliiti. Sheekaa fi nama kana hunda dubbadhu. Yaa waa halkan leeliidha. Gaafatu. Yaa ittiin jira deemirra. Mee bani qaama siin namaa bani. Eenyu bana? Hoo kaa maallaqa fudhadhu Deem harkatti. maallaqa keessa samii geeffadha maallaqa akkam godhabo. Aboo namticha nan irraa deemasi. Ammaan tana bani kaa ulaamaan bani ulaa guddoo. Yaana niniyyaa ni deemta Hin moo? iyyi kaas hin iyyina. Aboo halkan leelii irraa deem. Hin iyyin gizee ulaan baas Narraa deemisi. gizee ulaan baate sisseenu taanuyi. Eenyu? Sisseenu qabee si fuudhin yoon xupheessee kan hidhee fatiyaa annamaa miti. Deem narrachi. Tana fatiyaan harkasii ala galaattee narraa fudhattee har'aan tana galaafamtee silaa qabamtee daawwattoota silaa qabamtee jirti gaa harka gallaachuu diddee malee harka irraattee maallaqa sanii narraa fudhachuu diddee malee silaa har'aan tana ani najjeetiin jira irraa dalageetiin jira nagee namaas fudhattee na barbaachifti malee onoo akkanattiin lubbuutti fidee ani guyyaa tokko isii ulaan banaa isii teessu fatiyaa itti seeneet maan qacam godhee hidhee fuudhuuta hidhee gartee akka amma dura amma kaayina achi buna dhaabuu qabdii mana sheekaati jesan akkasittiin isii dhaabsisuu qaba achi galchee qabee fatiyaa maaliif ni beektanii amma gaa yeroon tun halkan leeliidha arabaatu yeroon tun halkan leeliidha arabaatu gartee na gabbaa asittiin ijaan jetteetiin deeme malee guyyaa tokkoon cala hojjeetti ol seenee qabuunsi hin oolamu ani jalaan jira namaan na barbaachisu dhiifte taanaan dhiisuu baatte taanaan akkaan isii godhu anuun hin beeka. Arrayaa fatiyaa rabbi si baase akkaanan kee silaa oluma sana irraa bante arra qacam godheetiin si fuudhee silaa baar jala sochochiisa. Baar jalaan sochochiisa. Baar ilmaan sirra dhiisee qoteemi akkaati gartee ilmaan sana dhiiftee qottuun si godhuu kee. Maa gallaattee maallaqa sana irraa hin fudhatin. Siin namaati gallaattee maallaqa sana harkaan xaaqootanii gallaattee maallaqa mana irraa hin fudhatin. Ani irraan tana qacam godheetiin silaa qacam godheetiin si fuudhee si baasee manuma sheekaa sanis si darbee si leenjisuu kee achi. Baar yeroo lammaffaa tana isa qabu waaneeti baabate nu jalaa as keessaa baabatenni. Ati immoo
fuuteeti ijoollee Mahammadii fi Khadiir hunda fuuteeti naan barbaachiftee ati asii ganda kee deemanii magaalaa kee deemanii bakkaanan seenee ba'e hunda amma asii qote as jira jedhanii na barbaadaa turan. Jira na barbaasan hunda gaa ani amma tokkotti hin qaba isaan san hunda tokkotti isaan ati gartee yerri sana haas qabaniif naan barbaachiftaami hanajjaash qabaniif annan qabanii jira san hunda yoon jira san hunda xuuphaysee san agarsiifne matiyaa hidhee harka duubatti hidhee yoon hidhaa kaayee xuuphaysee san agarsiifne jira san guutuu arguuf jiraatta matiyaa. Atiis ammoo siin qabuutaami siin qaba matiyaa. Mee nama taatu maaliif mana narraan banin mana narraan banin niin iyya uunjaa sittiin iyya. Jettee akkatti wayi waatta. Ani yeroo hedduun si barbaadu jira. Si jala deemeetiin si jala dalagee bakka ati seentuu fi bakka ati baatu si barbaadu jira. Eega baar deeme manaa gabba'uu dhiifte. Manaa gabba'uu dhiifte ijoollee dhiiraa san fudhatteeti Khadiirii fi Mahammadiin na barbaadaa jirta malee. Ani silaa gartee arraan tana waa najjeetiin kee. Wayi waattee akkasitti sittiin iyyettee arabaa sitti diretteetiin si dhiisee si biraa deeme malee. Mee rabbi si kaase harka san gallaattee maallaqa san maan fudhatin maallaqa na feetasiin beeka duraanuyi maallaqa san gallaattee maan fudhatin arra maaltu siimee maallaqa sanuu si hibbisiise yoon dhageessaan yoon Fatiyaa sin qabin baarii as hin jirre yoon as qabu si irraanfachiisee si dagachiisee si ulaa balaa dhiiftee ta'e manatti ol seenee hidhee sin fuudhin ani hidhee sin fuudhin an najjaashii miti Fatiyaa si tuuphaysee qacam godheetiin si fuudhu ta'a tolcheetiin si qabu ta'a ammaas ani si jalaan dalagu jira ati deemteeti bahar najjaashiitu biyyaa baasee sababii isaa biyyaa ba'ee jettee na barbaadu jirti erguma baarees nuyi habaase nuyi ilmaan irraa ijjiiru qote hin jiru namni ilmaanii fi bakkuma jirutti shuureeffatu wajjiin bishaan dhugee buluus waliin jiraata ilmaan bakkuma jiretti itti cabsanii dhagaa yoo fedhan dhagaa cabsanii baysanii waliin jiraatan lubbuu ta'uma isaa baasu qote malee dalagee ilmaan jiraachisu akkam kutin baar anniin beeka baar nuuf baafachiise ati tajaarse keetiitu waan inni irraa qote hin beektu baar ta'uma isaa baafachiisu qote lubbuu isaa jarri kun karaan bee bobba'u na qotanii na jala deemanii biyyuma tanaa waan jaruma kanaa dhiisee baafadhee jeeti kute baar akkas jeet deeme ati immoo ilmaan kana sirratti amaanaa siin jeeti sirra dhiisee qote ati akka ilmaan kana dhiiftee deemtuun si godha na dhiisuutti deemi Fatiyaa arra sila ammaan tana silaa reefu halkan kana leeyilii wanni si dhufeef narraa bantee atiis sumaan agarsiisa silaa kun sheeka maalii sheeka sheeyxaanii achaa turteemi sheeyxaanni isin jarri mujrimni isin ummata mujrim Fatiyaa ummata mujrim arraas baruu isin dalaguma namaa maa seentan abbaan fedhe waan fedhe haa dalagatu magaalaan tun balloodha haa dalagatee nyaatu haa dalagatee jiraatu isin maaliif kun ummata mujrima ummata shirriira halkan wanniin gartee itti dhufee yeroo makriibaa isaan jiranii sa'a tana wanniin itti dhufee Fatiyaa guyyaa gartee nama hedduu kararra deema yoo natti iyyite faa malee haramni dalaala akkana gootaa itti dheeytee naan jaaniiti nakkaan jeetiin halkan kanatti dhufe Fatiyaa halkan kana wanni itti dhufeef tanaafiin halkan kanatti dhufe halkan kana makriiba kanatti dhufe malee yeroo isaan jiran tana itti dhufe galgala irraa amma sa'a lama akka biyya tanatti imma sa'a lama akkanatti ni taana galgala kanaan silaa halkan kanaan akkasi qaba jeeti guyyaa natti gulatti iyyitu gartee biyya tanatti biyya arabaa keessa jirra arabni dhalaadha akkana gootayanii lolanii beekte lolan jechuufiin sa'a tanatti dhufe Fatiyaa ammoo ani Fatiyaa adabattee jiraachuu baannaan ijoolleedhaan ijoollee walii guurratteeti na barbaachifti ijoollee tana na barbaadu dhiiftamoo dhiiftu Fatiyaa siifiin dhaamammaas dhiisuu baatte taanaan ansi tanaa huniin qaba nagayaan ilmaan kee keessa jiraachuu dhufee taa Fatiyaa na dhiisi nan tuqin isaan qabeettee na barbaadin isaaf isheettichaan qabeettee na barbaadin ansiin qaba si tanaa qabeetiin mana isheetticha si galcha siin adabachiisa ammoo adaba godhuu baatte taanaan ani sa'a 24 kuyeettiin ammaas deebi'ee si irraanfachiisee yeroo ati dukkaana gabbaatu dhageessa yeroo ati dukkaana gabbaatu hulaa banaa dhiiftee gabbaatu ol seenee waan saniin akkasii tuttuqinaan ni beekta waan san akkasii tuttuqinaan
ati khalaas calmattee deemta kooretti na jala nin beeka calmattee deemta adabattee akkasitti adabattee deemta teessa taanaan adabachuu baannaan Fatiyaa adabachuu baannaan siin adabachiisa ammaas adabachiiseetiin si teessisa ammaan tanaawan sittiin iyyaa'uu hunjaa jetteetiin si dhiise halkanii gartee biyya arabaatii dhalatti gartee nama dhala roorrisuu hin fedhanii ani irraanfachiiseetumaan ganaa akkanattuu sitti hin dhufu ganaa akkanattuu sitti hin dhufu ganaa wanta meeshaa fuudheetumaan akkamatti ilaalla wamata akkaan keessattuu innaan calmattee to'atu na gala deemta taa immoo siif irra hoyyaa dhadhaan fiijii na dhugii siifiin dawaa qabaa jee dhadhaan ammoo ifumaa jii taa Fatiyaa namaan na barbaachisinii ani jaraati na yoon jara kana qabee sin garsiifne amma osoo oolleen bulleen Muhammadii fi Khadiirati gartee qabdee ni qabnaa isa kana as jira achi jiranii Najjaash as jira achi jira har'aas jira asittiin dhagee jettee na gara deddeemtu kana siin agarsiisa isaan kana qaqqabee tokko tokkotti isaan kana qabee ammoo ani nam tokkos sodaadhu ni beekta namni tokkos waan akka nan godhu abdii hoolaan abbaa gaarii qabu jettee Oromoon dumasaa ala kaayati rafaa hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaayan rafaa ani nama akkasiiti sii miti dhiirti magaalaa kana guutuun si talalaa dhiisi nan danda'en yaa Fatiyaa tana sumaafin dhaama hordoftoota fi daawwattoota kiyya hangaan gartee viidiyoo Fatiyaa qabee leenjisee Fatiyaa adabachiisee isin garsiisee garaa dalaguu sanattuu hin deebi'u waan fee dalagadhuu akka isheen jettu akkasittiin hangaan isin agarsiisu kanumaafuu salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa.